سديد ميديا نجاد جالس نام صدوم جتشاي ما جرا مية خنرتي مالي اسم جاوري ميديا حيوانات 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 اللاجئ 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 Oromoo bakattoonni Oromoo Yemen magaalaa sanaa jiraannuun haala kalee nurratti gocha kalee deeggarsa nurratti godhanirraa kan ka'een kanarraa eegallee hiriira ulaa UNC caanguddoo ture jirra. Deebisaan isaan nu kanneen takka hin jirtu kalee manni ajnabii as keessa jiru dubbiseeti UNC dubbiseeti mootummaa biyyaatii wajjin wanni isaan nuun jaan zaafuritti baadhama asin nuu qaban nuti wanni jenneeni ka du'aa keenya ni feena du'aa keenya nuu qonna jiraa keenya immoo ka mana hidhaatii fuutanii dhabamsiistan asin nuu fidaadhaa jenneen gaafanne jechuudha ka dhukkubsatee mustashfaa jiru immoo achi dhaynee walnaa dhindee ijaarrala nuu qonnaa jennan noof kolchaa sagaleeti kanaafuu kuna har'aan kana baadhamni isaanii amma sa'a shambira kutu jira jechuudha sa'a shambira kutu jira mallama sa'a shanitti isinii qaban sa'a afuritti nu qabe sa'a afuritti isinii qaban mallama san isinii kun meetu irraan ta'e mallama san nu kun maali rakkoon ballamatti buutuu dhabame rakkoon ballamatti buutuu dhaban kalee mootummaa hojii gaddaanii UNHCR waata nu seene nuti wanni nuti feenu nama keenya kanurra ajjeessan nuu kanna nama keenya jira amma makiinaa shaniin fuutanii halkan sa'a lamatti sana sitti akka nuu fiddan tasateessaadha nama keenya kadhawamee mana hakiimaa keessa jiru hawa ijaan nu agarsiisuu diddansa ijaan nu barsiistanii akka nama keenya kana tartiiba godhannuu jennaani UN fi mootummaa hojjetaanii boruu nuun jaa boruun har'a jechuudha. Kanaafuu deebisaan kalee gaafattan waa xiqqoonni isinii deebi'ee hin jiru jechuudha. Sa'aan afur bira kutee sa'a shaniif deemnaa fuudhaa UNHCR irraa kan baadhee as karaa uummanni wataadara ta'ee baadhamaa irra qabanii fudhachuu faadhaa hin baadhamanii jiruu jaa wanni takka hin jiru jaa wanni takka hin jiru ayyeegaa kanumarratti gartee ijoollee gartee dhumtees bakka garagaraarraa nama takka bakka garagaraarraa nam saddeet miidiyaan adda addaanis nam soddom jechaa himaa jira mee kanarratti maali isin warri miidiyaan biyya kana keessa hin jirre murteessuu hin danda'u namni je'eenii gabaasa isin warri biyya kana keessa jiru mee akkuma uummanni kun ta'u nam saddeet immoo nam soddom immoo mee nama hanqam takkaa namni dhume ka qabatama qabu gartee ka qabatamaan beekamuu takkaa'oo nam meeqa jettanii yaaddan. Ayaa ilmaan Oromoodha Oromoo waan jette harka dhageettirra harkaa wayyaa jette nuti warri qaamaan biyya sanaa keessa jiru warri uummanni Oromoo kun nu dura dhume nuti miidiyaan garagaraadha nama 8 nama 5 nama 10 jechaa dabarsaa jira immoo ilmaan Oromoo kaasitti wareegame kanarraa haa qaabbatanii miidiyaan dabarsaa jiru kun miidiyaan adda addaa nuti ija teenyaan agarre nama dhume immoo mannichi keessa jiru kan biraa dhume biraa hafe uummata santu viidiyoo nu erge jechuudha viidiyoo sanillee dabarsinee jirraati uummanni dhume nama 450 qabatama qabu jechuudha. Namni kalakkoo isa hin qabne makiinaa shan yaa guddaa. Eessa geessan fuudhanii? Sa'a lamatti ija teenya duraan rasaasa nu bananiitti sa'a lamatti fuudhanii kara isaan kuchiisanii agarra agammaan tanaaf. Hayyeegaa hordoftoota ilmaan Oromoo kan addunyaa kanarra jirtan bakka hundatti argamtan hunda gartee nama hedduutu nu gaafachaa jira miidiyaaleen garagaraa waan akkanaa gabaasechaa jirtanii nama 8 nam takka nama 15 nam 30 ja'a jiran jettanii gaafii nu dhiyeessaa turtanii kunnoogaa namni gartee oduu qabatamaa qabu nama biyya tana keessa jiru nama gartee laalaan tun irra buute namoonni isin dhiyeessaa jiru hon gariin gaamaneedhaa keessa warra gartee hambaa ijoollee dhumtee san kaafe faadhaa hawaa kana isin dabarsaa jiru akkasumatti namni dhume akka obboleessa keenya jee fi akka gartee warri as jiru hon guutuun himanitti nama 450 yookaan kanarra caalu kanumaa gartee reefka isaanii hin harkanne kalee ballama qabannee ballamaan addayaanee gartee isiniif gaafannaa jaanii sa'a 4 irra ballama qaban amma sa'aan tun sa'a 6 deemna sa'a 5 wayi
hinjirani nam takka keessa cufaadha jaanii gartee nama deebisaa jiranii du'a ammaan tanagaa akkana jiran ilmaan Oromoo gartee biyya Yaman keessa jiranii rakkoon biyya tana keessa jirtu akkana cimtee jirti gartee ilmaan Oromoo biyya gartee mirga dhamaatiif falmitu keessa jirtan ilmaan Oromootiif gartee tattaafatanii dhiiga keessaniif akka gartee iyyitan abdii guddaa isinirraa qabna mee karaa obboleessa keenyaa isin deebisna ammaas. Kan dabalat aadaa yaa ilmaan Oromoo dhaalsaan ilmaan Oromoo addunyaarra jiru. Profeesar Dr. Said Muhammad Ali keessattuu Said Muhammad Ali bara 2011 nuti hiriira nuti Yaman sanaa keessa baane kanuu kuma qabu qabeenyaanis qabeenya Oromoo irraa guuree nu qofa qabu Said Muhammad Ali akka gurraa nu dhaga'u feenaa kaliin dabarsuu fedha kallattiidhaan Said Muhammad Aliitiif kaliin dabarsuu fedha waan hin jedhu fedhu ilmaan Oromoodhaan eegaa bara 2011 ilti aduun ammaa dhumu jirraan Said Muhammad Ali kanallee akka nu quba qabaattu gaafa bara 2011 nama 12 ulaa dura nurraa fitan jennee way waachaa turre iyyaa turre gaafa san nu fuudhaniiti bakka ilmi namaa jiraanne gaara keessa nu facaasan akka ilmaan sareetti har'a immoo ilmaan saree sanan qalleeti kushaasha nu lakkaawaniiti boombii jirtu nu darbani boombii haaraatii fi tanama fitta tosommii qabdu nu darbaniiti jawaazaata migreeshinii eemoo guddaa keessatti ilmaan Oromoodhaa akka malee jiraatu akka malee tolchu rabbii jaati nuti hirmadhaadha nutiin as dhaabbatu kun ilmaan keenya wajji nama keenya wajji bakka tanatti ummata saniin nu haadhiidhaan jenneeti murteessine bakka tana dhiyaannee jechuudha. Kanaafuu bu'a keenya reefka keenya kan guurratu isinii namni Yaman keessaa reefka ifii guurratu hin jiru amma booda kadhumu malee reefka ifii guurratu hin jiru dhaamsa Oromummaatii. Hayyeegaa hawaasa Oromoo kan addunyaa tana hundarra facaatanii jirtanii biyya qabii biyya Awurooppaa biyya Ameerikaatti akkasumatti Afrikaa fi Eeshiyaa adda addaarra jirtanii kunnoo rakkoon ilmaan Oromoo keessa jiran kana fakkaatti ilmaan Oromoo gartee kunnoo akka kushaashaatti ilaalamanii nama 450 irraa fixanii deebisaan takkasiin deebine jechuun waan hedduu nama qaanyeessaatiif ilmaan Oromoo rakkoo addaa keessa jiran kanarraan warri asitti kun irraan tanan namuu gartee nama dalagatee mana isaa bulchu dalagaa san hunda dhiisanii bikka kanatti argaman ilmaan Oromoo guyyaa kaleerraa eegalanii ba'an kaleedha har'a yoo borutti ida'atan ikoonomiin isaan qabanis ikoonomiif dandeessee akkasitti gartee hiriira bikka kanatti ba'anii yeroo dheertuudhaaf hiriira bahuu danda'anii miti kanaafuu bikka jirtan ilmaan Oromoo akka quba qabaatan isiniin jenna yaada biraa namni qabdanis yaada kannachuu dandeessan dhuftanii yaadni keenya akkumatti kufatti jira gartee wal duraa duubaan gartee obboleeyyan keenya waan qaban yaada isaanii haa baatanii nu faana turaa isiniin jedha. Ana video kan ada atau berkataan biya nama jiru besar juga kalau ini nama jalan berada karena ini desa wan hidus tuki orumuma yokan berkatu tak kabadi es community mirgala nama akan kita naik ama berkene sendiri koni garu mirgala nama asumnya kita berkata karena tertani rumah atau ini kayak masa kebau mirgala nama karena dunia kita itu tadi akan mirgala nama bisa kebau ini orang muda kebau lagi orang muda kita kan virus akka kita ini akka ilmu nama akka jatuhan berbatu berkurang boleh segala ekonomi nama buat ada tapi kita tidak buya lam buya setelah sejondan tu buya tu pun sejondan tu karena sini tiyan deh kita nama akar terlebih sini tiyan deh kita akan kita dapat dunia ada wali seni dunia kita penuh dengan nama berbeda mereka kita berjuang dan lagi orang akka ya ada garing dan ini kita kalau boleh Zakatu, alasna, bashar, lasna, haywanat,
أين وسائل الإعلام؟ أين وسائل الإعلام؟